السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو في هردوفتوتا channel Abduu Media application haaraya yeroo ammaan tana baay'inaan maallaqa gartee namoota irratti laffa'aniif gartee kanfalaa jiru tokkoon isiniif qabadee dhufee application kana karaa hedduudhaan irraa gartee fayyadamuu dandeenya. Karaan tokko kaniif gartee irraa fayyadamnuun kallattumaan eegaanii fi application kana register goonee seennee ashaaraa fuula keenyaa kanneen taayitilii barreeffannee profile irra kaa'annee booda karaa taaskiidhaa gartee kunnee taaskii teenya hojjechuudha jechuudha. Taaskii hojjechuudhaaf iddoo gartee tanarra dhufnee eega hoomirra dhufnee booda as dhufnee kallattumaan taaskii teenya guyyaa guyyaadhaan fudhannee seennaa jechuudha. Ammoo hoggaa keessaa baanee kanuma immoo profaayiliin asirra nu jiru asiin keessaa deebi'uudhaaf iddoo san xuyneeti keessaa deebina. Ammoo ammaasis karaan tokko taaskii teenya raawwachuudha. Taaskii torban duraa poointii 4,400 nuuf kennaa jechuudha. Ammoo eeganiif gartee torban boodaa walumaan itti fufnee ilaalla. Amma as keessaa baaneeti as keessaa gizeeniif gartee akka keessaa baane ammaasis tokko karaa gartee taaskii teenya guuratuuti karaan lammaffaa gartee karaan isa kanarraa irraan fayyadamnu karaan tokko invite gartee nama godhuudha. Invite nama godhuudhaan yoo xiqqaatee hanqa dooraala gartee 16 gartee inni hojjetan ja'a guyyarraa hanqa dooraala 16 namni tokko hojjetuu ni danda'a jee applicationin kun maxxansee jira. Dooraala gaamma keessaafuu qaaleesseeti gartee inni kunfaan namaaf kafalu jira. Obboleeyyan isinilleen irraa fayyadamaan isinin ja'a. Kunoo dooraala 16 irraa fayyadamaa jiru jira. Irraa fayyadamnaa inshaallah. Akkasumatti ammaasis karaa kana osoo hin taane ammaasis akka hoggaa duraa seennutti illee badhaasa waan nuu kennuu qaba. Amma iddoo tana argitee dhufne iddoo tana haa gattu nu badhaasa guyyaa guyyaan nuu kennuu qaba. As keessaa badhaasa guyyaa guyyaan nuu kennuu qaba. Badhaasa kana mee akkamitti eessatti anammaan tana hanqam takkaan fudhadhee waan jiru haa laallu. Badhaasa hanqaan tiyyaa fudhadhee gizee asirra dhufne mallattoo badhaasaa tanarra gartee haa gadhee nu seennu gizee seenne deebinee asirratti haa as dabarsinu laakii tanarratti anammaan tana hangan takkaan keessaa qabaa jechuudha. Isa kana hangan takkaan keessaa qabaa. Isa kana gartee maan tanaa 85,000 keessaa qaba. Isa kana hoo akkamitti gartee jijjiirannaa innummaan kunuu ni jijjiirama. Ni jijjiirannaa exchange goonee irraa jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Karaa hedduudhaan irraa fayyadamna waan ta'eef application kana. Kunoo gaafa meeqa gahee gaafa 10,000 gahee karaa kooyinii 10,000 dooraala tokkotti si jijjiiramaa jechuudha. Exchange goonaa jechuudha gaafaniif isintu 10,000 geesse. Kanaaf obboleeyyan irraa karaa hedduudhaan irraa fayyadamnaa. Akkasumatti gaampilii ofirra goonee gartee irraa fayyadamuu dandeenya. Gaampilii ofirra goonee irraa fayyadamuu dandeenya akka application kana osoo hin ta'in ifumaa ofirra goonee yoonii fi gartee amma application biraa haa fudhattu taate gaampilii yoo goote akka ammaan tanaa boppulaa fi yoonii fi halaaltu taate yookaan ammoo boolaa fi halaaltu yoo taate gaampilii tun namaaf malee ofirra godhuu hin dandeessu. Anammaan tanaa profaayilii kiyya kas jirus anuma gaampilii tana yoon godhe yoonii fi networkiin tiyya gaarii ta'uu baattees kallattumaan kooyiniin tiyya osoo niifitti akka nus tokko irraan cirne waalet kiyya naa deebiti. Yoonii fi ammoo gartee networkiin tiyya gaarii taate kooyiniin tiyya ol naa dabalamaa deemti jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan isinillee gartee hedduu takka irraa fayyadamaadhaan isinin ja'a. Kooyinii waliin sassaabachuudhaan application kana haa irraa fayyadamnu. Linkii isaa description jala isiniif kaayetiin jira. Irraa fayyadamaan isinin ja'a. Viidiyoo tan hanqa dhumatti waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Baay'ee nagaa yannaa tura.